Qabeenya hiribbiidha uummata hundaaf qixa qoode sooressas ta'e hiyyeessa wallaalaas ta'e beekaa abbaatu amma fedhe qonxorata kennaansaa garuu qixxeedha. Maayikiroo sekondiin biiliyoona 86 fi miiliyoona 400 kan keeti. Sekondii 86,400 qabda. Daqiiqaan 1,440 eenyu sin dhorku. Sa'aatii 24 qabda. Halkaniif guyyaa filachuun garuu ga'ee keeti. Qabeenya kana gaa abbaatu amma fedhe irraa coratee sonatee qoqqooddatee dubbii toora qabsiifatee dhimmatti ba'a. Garuu kan nama dhibu osoo jiraachuuf carraan ati qabduu sa'a 24 qofa jedhamne waan hojjennu wallaalla. Manalbaata murtii namaatiin hoo ta'e boruuf iltaan duutaa itaatii 24 siyaaf yoo namni murteesse malee karaa waaqaa akkasitti odoo namatti murteesse namatti mami. Shabtee waan qabdu tokko ifta jechuudha. Lammaffaa waan qabdu hunda qaama kennuufi qabdu galgal busa dhiiraa bultaa jechuudha. Hin dhaalchisa. Namaan itti balleesse faayoon jiraadde guyyuma kanaan lafanni jirutti dhaqee ofii kadha. Waan namaatillee kana bira jirullee hangaan dandeetti abbaa hundaafuu ofirraa hin deebisa. Inni lammadaa ammoo waan hin godhuu danda'u guddoo takkaan qaba. Amma bar laaltee yoo jiraatte namni akhiramuu deemuus guyyaa silaa akhiramuu deemu maqaa bareedaa dhiifatee deemuu danda'a. Amma caammaanur kasilaa adii gurraachatti namni hin beekne caammaanur akkana jeeja. Kasilaa caammaanur dubbachuullee beekne caammaanur akkana jee. Maaliif akkas jaabeeta? Caammaanur maqaa dhiisee kuteqa. Sa'aatii kana qofa qabda gaafa jedhan waanan gaarii hojjedhee fi waanan immoo badaa waan tokko tokkos hojjedhe nan barreessee lafa kaa'an akka kiyyaa itti jechaadha. Barreessee akka seeneffamaatti wayin immoo akka afseenaa tokkotti barreessee lafa kaa'e. Wanneedha kanas hafe hodhan immoo ka of qopheessuudha jechaadha of gannasuudhaaf of sirreessuudha dhiqatteerree wanneette kana naa godha kana naa raawwadha kana iddoo kana hin qaba kana hoo idaan namaarra sirreeraati kana narra jira jedhee dafee nama naa waamaa jedhee ka guyyaa kanas hafe tarii gaafa garii fannisuudha deemani waan jettu qabda agarii jennaan ani ka gabaa dubartiitti tangeerra waan godhe hojjedheera gootummaa agarsiiseera akkuma jedheedha san tarii waan sa'aatii san keessatti qabdu dubbatte gara deemte deemuudha jechaadha sa'aatii kana qabda gaafa siin jedhan. Yeroo fi dinagdee. Yeroon kaleessa har'aaf boor walittiiti. Kaleessi seenaadha. Harri raawwiidha. Boorummoo abdiidha. Kana madaala eegdee itti fayyadamuun jireenya qajeelcha. Warreen kana hubatanii itti fayyadaman doolaar hammaarratu. Warreen kun isaaniif hin galle immoo kajeellaa deemu. Yeroon dabarte hin deebitu kaleen kale arra sekondiin takka namnis dabarte si deebuu hin danda'u. Kanaaf yeroo keessa jirtu keessatti yeroo irraa fayyadamuun dirqama ta'a. Lammiilee Ameerikaa harka 41 ta'an yerootu isaan hanqata. Lammiileen harka 61.7 maallaqarra yeroo filatu. Kan harka 38.3 ta'an garuu maallaqa wayyaaf. Akka qorannoon ibsutti hojjetaan tokko gidduu galeessaan sa'aatii tokkotti hojjete doolaara 15 argachuu danda'a. Atileetonni doolaara ittiin hammaarratu maqaa Itoophiyaas addunyaa irratti beeksisu. Akka lammiileen Itoophiyaa dhimmi yeroo dhimma dinagdee godhatanii jiraataniitti. Amma gaa gizeen tun abbaan itti fayyadame waan barbaaduun geeta. Abbaan itti fayyadamuu dhabe ammoo oduma gizeen tun isaan martuuti yeroonis dabartee lubbuun isaa akaramuuf teessi. Amma fakkeenyaaf yoo laaltee jiraatte fiigicharratti garaagarummaa sakandii takkaatiin namni miliyoona meeqatti fiigicha kana gizeeniif injifate badhaafame. Amma gaa sakandiin takka hiikkaan isii maal fakkaatti fiigicharra laaluu dandeessa. Maaliif intana jaaseetan namni kun amma guyyaa kana guutuu taa oolee waa takkallee hin goone yeroon tun gizee duraa kutte guyyaan irra dabre kun ganaa ol qiyamaadha sii deebi'e malee azali sii deebi'u hin ta'u. Yerootti fayyadamuu murteessaadhaan jedha. As yoo deebi'an garuu ogeessi fayyaa yeroo kabajee hojii seenuu dhabuun lubbuu lammiilee hedduu galaafata.
kan dafee seenee lubbuu baraarus hin dhabamu. Yeroo fi lubbuu. Yeroon lubbuudha. Yeroon dinagdeedha. Yeroon qabeenya dhumataadha. Yeroon hariiroo tolchiti. Itoophiyaa keessatti hojjettoonni ekstenshinii fayyaa ji'aan guyyoota 21 keessaa guyyoota 15.5 hojiin dabarsu. Guyyaattis sa'a 6 qofa hojjetu. Itoophiyaa keessatti dubartoonni giddugaleessaan sa'aatii 5.5 hojii mana keessaa irratti dabarsu. Ogeeyyiin fayyaa Palestine harki 69.5 kan Ijipti harki 79.9 kan Itoophiyaa harki 56.4 yeroo isaanii sirnaan fayyadamu. Bahar Daaritti ogeeyyiin fayyaa hospitaalaa harka 66.1 ta'an sirnaan yeroo isaanii fayyadamu. Akka afoola Oromootti boqqolloon birraa dhufaa, baaduun arfaasaa dhufaa, eessa abbaa kootii fidee walitti nyaadhee ilaala. Humni ganama dhumaa qalbiin galgala dhufaa, eessa abbaa kootii fidee walitti hojjedhee ilaala jedhee geerara. Gaabbii yerootti fayyadamuu dhabuusaas ibsata. Yeroon ijoollummaa keessa qabee ijoollummaa keessatti dabarsuu qabu baay'ee jala miis godheera dabarseera. Tokko yeroon ijoollummaa yeroo farda yaabbachuu qabu, yeroon garba daakuu qabu, yeroon akka salaaleetiin beekamaa wadaajilee qabu. Har'a gaafan irratti darbee ilaale yeroo sun na miidheera. Duubatti deebisuu hin danda'u kaa. Maal jedha Oromoon gaafa mammaaku? Gaabbii fi eegni duuba oolaa jedhu. Amma yeroo keessatti wantoota yeroo san gochuu qabu raawwachuu qabu gaafan duubatti deebisee ilaalu natti dhaga'amaa jechuudha. Sirbi tokko hin jira sirba wayii jira. Alameen hin dabarti yoo akka biyyee booratan maleedhaan laal. Alameen hin dabarti yoo akka kormaa booratan malee. Yeroo tokko si jalaa gammachuus haa ta'u faayidaan achi keessatti argachuu qabdu tokko lubnaan hin dandeechu. Ani amma wanni nani amma akka gaabbititti natti dhaga'amu keessa dandeettii aartii nan qaba. Sagalee uumamaan naa kenname nan qaba. Yeroo san keessatti ganaa barataa kutaa 7-8 ta'e osoo yeroo san gara aartitti xiyyeeffadhee jiraadhe ani aartiidhaan fakkeenya illee ta'uu nama danda'uudha jechuudha. Amma namoota yeroo san aartitti an akka aartistoota gurguddaa gaafa ilaalu yeroo san baadiyyaa jiraannaa bu'aa aartiin beeku wallaala sanirraa kan ka'e ergan loltummaa deebi'een aartitti deebi'ee tanan yaa'usoo salaalee san illee yeroo san qindeessee waa'ee aadaati irratti waa'ee aartii irratti kanan hojjedhe. San dura odoo xiyyeeffannoo saniin yeroon qabu keessatti ijoollummaa keessatti sagaleen kiyya akka feetetti akka bishaan taliila dhangala'u sanitti kanan taphadhu ta'ee jiraadhe. Eessa bakka hin ga'u tilmaamuun hin danda'ama jechuudha. Kun baay'ee amma keessattuu aartiidhaan wal qabatee baay'ee natti dhaga'ama jechuudha. Yeroo keenyatti tootaali fayyadamnu jechaadha. Amma ofirraa kaasee gaafa laalu sa'aatii keenya san itti fayyadamnee ariitiif kalaqa inni san hin hojjenne jechaadha. Nama waan na gaabbisiisu tarii amma haalli jiruun hawaasaarree baay'ee dabalaa jira waan ta'eef osoon hojjedhee raadhee osoon qotee raadhee osoon oomishaaf oomishtummaa hin daldala garee raadhee har'a eessan gahan jedha. Nama maaliif hojii mootummaa olaaltu hojjetaa mootummaa siin jedhu malee maal akkaati taate hin beektu jechaadha. Kanaaf osoon qotee osoon aramee osoo yeroo sanitti sirriitti ariitiidhaan hojjedhe eessan gaa'eessan jiraan jedha. Nama maaliif lafti jallisaa hin jira kuduraa muduraan beekamaadha naannoo keenyatti waan ta'eef osoo yeroo sanitti akkasitti hojjedhe barachaatuma hojjechuu nan danda'a. Hojjechaan ture garuu immoo amma barbaadamusa sa'aatii kiyyatti fayyadamne wanni na gaabbisiisu jechaadha. Miidhaa amma maaliif har'a gaafa laaltu deemee miidhaan achitti ati sa'aatii keenyatti fayyadamne suni maatii keetti irree dhufaa deemaa jechaadha. Dhaloota keetti dhufaa deemaa jechaadha. Sa'aatii keetti immoo fayyadamtee waa hunda isaa oomishtee yoo hojjette maatiin kee irree akkasumatti waa fooyya'aatti ba'aa deema waan ta'eef sa'aatii keetti fayyadamuunis dhiibbaa maatii irratti qaba. Maatii irratti qabaata jechuun immoo hawaasa naannoo irratti qaba. Hawaasa naannoo irratti immoo akkuma biyyaatitti immoo dhufaa jechaadha waan ta'eef biyya irratti irree dhiibbaa qabaa jechaadha. Sa'aatii ofii yeroo ofiitti fayyadamuu dhabuun. Akka qorannoon kun akeekutti umuriin itti fayyadama yeroo irratti dhiibbaa qabdi. Ogeeyyiin fayyaa umurii 25 haga 29 gidduu jiran dachaa 4 oliin qaxaleedha. Warri umurii 30 haga 34 gidduu jiran immoo dachaa 6 daran qaxaleedha.
namoota umuriin isaanii 20 haga 24 gidduu jiranirra yeroo ofii fayyadamuuf dhimmamu. Yeroon fayyaadha. Yeroo yoo sirnaan fayyadamte aantee gaafa rakkooti. Ati dhiboofnaan garuu jireenya kee dhidhimsiti. Tokko yeroo kiyyatti fayyadamee baradhee ittiin bu'aa irraa argadheera. Yeroo kiyyatti fayyadamee hojjedhee ittiin irraa bu'aa argadheera. Yeroo kiyyatti fayyadamee jiruuf jireenya kiyya horadhee maatii kiyya kunuunsee maatii kiyya horadhee maatii kiyya barsiifadhee itti akkan gammadu ta'eera. Kanaaf osoo yeroo qabu sanatti yeroo san fayyadamuu baadhe wantoota nama baradhee ittiin barumsa beekumsa irraa argadhe beekumsa argadheen hojii yeroo san keessatti asiif achi fiigee yeroo nu donqisaasa inni jalaan darbiin hojii qabadhe saniin immoo maallaqan argadhe saniin maatii horadhee jiruuf jireenya kiyya ittiin geggeeffadhe yeroodhaan. Lammiileen Itoophiyaa garuu yeroof ilaalama lama qabu. Inni jalqabaa yeroon warqeedha jedhu. Faallaa kanaan immoo yaa habashaa qaxaroo beellama habashaan beekamu. Yeroon warqee yookaan time is gold jedhu warri faranjii. Kanaaf yeroon dabarraan yeroo lammaffaa dhufa malee yeroon tokko dabarraan lufnaan hin argattu. Kanaaf yeroo akkamitti qabachuu qabda yeroo qabatu san keessatti waan hojjechuu qabdu waan fayyadamuu qabdu san irraa fayyadamteen hojjenne taanan yeroon hiika biraas hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo waan hedduudha. Yeroon akkuma beekamu jiruu fi jireenya hawaasaa keessatti guyyaa namni dhalatee kaasee amma gadamojjii gahutti waan hojjetu waan dalagu qaba. Yeroo san keessatti immoo wanni hojjettu hundi ariitii barbaada, kalaqa barbaada. Uumamaan immoo waan fudhattee dhalattee walitti dabalattee hawaasa irraa yeroo qabdu sanitti fayyadamtee waa hunda hojjettaa dalagda jechaadha. Akkuma beekamu daa'imummaa irraa kaasee amma guyyaa namni dhalatee kaasee amma waggaa 8 akka sirna gadaa itti soo fudhatte akka kiyyaatitti jechaadha maatirraa waa barattaa jechaadha. Yeroon qabu san keessatti maatirraa afoolaniin duudhaa Oromoo, safuu Oromoo waa hundan baradhe jechaadha. Sa'aatii san keessatti jabbilee hidhaa aannan dhugdaa qeexxa marqa kana nyaatta qeedhaan deemtu jechaadha. Waggaa 8 booda gara mana barumsaa galta waan ta'eef gara mana barumsaati loon eegda loon tiksita achi keessatti immoo taphoonni adda addaa hin jiru jechaadha. Amma waggaa 8 hanga 16 keessatti sa'aatii sanitti fayyadamte yerootti farda kaachistu yerootti afoola barattu haala naannoo yerootti barattu waa hunda isaa jechaadha. Sheekoo yerootti barattu waan ta'eef sa'aatii sanitti barnootuma barachaa horii eegaa loon eegaa taphoonni adda addaa immoo hawaasa keessa hedduu jira jechaadha. Sirbi adda addaa hin jira. Kana waa hunda isaa sa'aatii sanitti fayyadamteeti kan taphattu jechaadha. Kaan balbala hojii cufee baduun 10 si deddeebisa. Kaan walgahii yeroo hunda taa'uun yaadama yeroon warqeedha jedhu gubee cilee fakkeessa. Biiroo seenee 10 miidiyaa hawaasaa ilaaluunis araada taateetti. Keessattuu yeroo ammaan tana dargaggeessi keenya faan interneetaa teknooloojii kanaan wal qabate TikTok, Facebook, social miidiyaadhaan yeroon jala gubachaa jira. Maaliif osoo waan raawwachuu qabu hin raawwatin social miidiyaa irratti yeroo isaa dabarsa. Tajaajilamaan ija keessa isa ilaala. Inni moobaayilii ilaala. Abaluu hin jiru gaafa jettu amma shayiif ba'eenis rakkoo taateetti. Hamma hojiin idileesaa shayii dhuguu fakkaatuutti 10 deddeebita aadaa hojii bade. Faayiluma fuuldura jirutu ija jalaa dhokata. Gaafa deddeebiin sitti baay'atu atuu nuuffitee maali mallisaa gaafa jettu miillaan dadhabuurraa harkaan deemuutu fala akka ta'e si akeeka akka nama miindaa hin nyaanne. Tarkaanfiin inuma fudhatama. Abbumti ofirratti tarkaanfii fudhachuun garuu fala waaraa waan ta'u fakkaata. Sababni isaa gaaf tokko ni tajaajilta. Gaafa biraa immoo ni tajaajilamta. Kanaafuu nama dhamaasuun of dhamaasuu hin taature. Kenna tajaajila irratti haa xiqqaatu harcaatii haa qabaatu itti jabaadhaaf ufaa akka calqabdan kana nuun jechaa turre. Rakkoo illee ifannuu himaa. Bakka argine geggeessaa rakkoo qabu, raawwataa rakkoo naamusaa qabu, kaattummaa keessa jiru, ka gandummatti deebi'e, ka biiroo taa'ee nama tajaajilu, ka uummata oo dhufe anaa dhufu seeni jedhee teessisee hin dhageeffanne. Kan adda baafnee uummata afoo dabsaarra miliksaarra akkana uummata afoo taa'uu waan hin qabne. Kana bakka hunda geenyeerra hin geenye. Wal fakkeessineerra hin fakkeessu. Kun garaagarummaa qaba akka gaggeessu. Warri kutateetiin
kallattii mootummaan asii kenne fudhatee gadi bu'ee raawwate jijjiirama fidee jira. Kana immoo teknooloojiin illee daballee fayyadamu humna manuwaal keessaa baanee teknooloojiin illee fayyadamna inneet amma addunyaan dijitaal gara dijitaal world gara sitti ce'aarti tajaajiloonni nu kennin hundinuu dijitaalaayiz akka ta'u qabu murteessinee irra hojjechaa jiru. Kanaaf hin danda'amaa jalqabneerra kentamii jaarraa hin geenneerraa 44 zen dabalaa deemne yoo rabbi jedhe immoo yeroo gabaabaa keessatti amma teknoolojii kanaan sirriitti yoo fayyadamuu jalqabne rakkoolee amma jiran kana karaa guutuu ta'een adres gochuu dandeenya. Itti fayyadama yeroo irratti kaan aadaatu miidhe kaan hubannootu miidhe gaafan kitaaba የክደት ኃይላት ኢትዮጵያን የማዳከም ሴራ jedhu kan Amaanu'eel Amaaniin bara 2012 barreeffame dubbiseen hubadhe. Keessumaa fuula 228 irratti akkas jedha. በ30 ቀናት የሚከበሩ 85 በዓላት አሉ ጀል ጉዮተ ሶዶማ ከነሞ ጉያ ጀልቀባ ማልቱ ከበጀማ ጉያ ለመፋ ማልቱ ከበጀማ እዴ ሀገ ሶዶማቲ ጉዮተ ጅራን ታሬሴ ካይራ ዱመረቲስ ጋ ከነዚህ በ30 ቀናት ከሚከበሩ 85 በዓላት በተጨማሪ መንግስታዊ ህዝባዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ብሔራዊ በዓላት እንዳሉ አንባቢ ልብ ልለው ይገባል ጀዴቲ ከኒንካው ጉዮታ ሶዶማ jiini tokko qabu keessa ayyaanota 85tu jiru. Kana jechuun ayyaanonni 55 darbaadha. Kanaafis guyyaa tokkotti ayyaanota 6tu kabajama. Fakkeenyaaf gaafa guyyaa 12 ayyaanota Qiddus Mikaa'el, Maatiyos, Qiddus Laalibalaa, Yohaannis Afwerq, Saamu'eel Zawaaldiibaa fi Dimixiroostu kabajama. Ayyaanota amantaan wal qabatan 85n alatti ayyaanonni uummataa, mootummaa aadaa fi kanneen biroonis ni jiru. Kunis aadaa hojii waan miite fakkaata. ያዱማ ከና ካንጭብሱሞ የኢትዮጵያ ታሪክና የባይዳን ተልኮ ሙሐባው ገድፊኒ በረኩማ ለማፊ ኩደቶኮ ካምበሬፈሜ ፉለ ቶርባ ተመረቲ አካስ ጀዳ ዲመይሮ ወልቀበቴ በይኩኖ አምላክ ስርወ መንግስት ዘመን ሁሉ የተፈጠረውና የኢትዮጵያን ህዝብ በበለጠ የበደለው መጥፎ ነገር ህዝቡ አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም በዓል ነው ይያሉ እንዳይሰራ መከልከላቸው ሲሆን ባይሰራም በበዓል ሰርተዋል እየተባለ የጉበኞች መጠቀሚያ ሆኖ ጉቦ ባይከፍልም ደግሞ የከፍተኛ ቅጣት ተቀባይ ሆኖ በመኖሩ ጊዜውን በከንቱ በቀልድ በዋዛና ፈዛዛ ባሉባልታ በተረት እያሳለፈ ቧልቱን እውነት ነው ብለው እስከ ማመን ደርሶ በዝቅተኛ አስተሳሰብ ተወስኖ እንዲኖር በመደረጉ ኢትዮጵያን አርቆ የሚያይ አዋቂ ጠፍቶባት እና የቤት ፍራሽ ሆኖ ተጋልጦ ቁጭ ብሎ ትገኝ የነበረችው ለመሆኗ በየቦታው ተጽፏል ጀዳን ከናፍ ዲሚሮ አስረትሌ ዲባ ከኒቀቡ ተፈየደመ የሮራቲ አዳን ሆጂ ኬኛ ሴሮኒ ባአን አከሳን ዲባ ቀባን ስሪቲ ነው አጋሲሳ ይኩኖ አምላክ በራ ኩዳላማ ቶርባታማ ሞቲ ተኤ መና አማንታ ኦርቶዶክሲ ወሊን ገምቶሜ ሞቱማ ሁንዴሴ ፉለ ጃተሚ ቶርበረ ጅራ harras borus iftanis ayyaana waan ta'eef guyyaa ayyaana hin hojjetina jedhanii uummata dhorku sanoo osoma hin hojjetin illee guyyaa ayyaana hojjetteetta jedhanii qeesonni dhimma kana hordofan matta'aa fudhatu yoo kennu baate adabbii cimaatu sa eeggata fuula 70 jira kan hojii dhorkamanirra kan sobaan adabaman raajiidhaan yeroo hojii Itoophiyaa keessa hojjettoonni mootummaa miiliyoona 1.4 caalan jiru. Akka labsii public service lakkoofsa 907 muraa 2015 bayetti torbaanitti sa'aatiin hojii sa'a 48 guyyaatti sa'aatii 8 guyyoota 6 jechuudha. Sa'aatii hojii dabalataa guyyaatti sa'a 2 ji'atti sa'a 20 waggaatti sa'aatii 100 darbuun hin danda'amu. Kun qajeeltoo mootummaati.